Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kitaabilee garaa barreessuun dubbistootaaf kanneessan hedduu ni qabu. Kanneen keessaas falaasama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee haaraa kan of keessatti qabatee argamu. Kitaabni ida'amuu isa hangafaati. Kitaabilee hedduu maxxansiisuun galii irraa argamuun piroojektootii tajaajila hawaasaaf laatan akka itti ijaaramaniif deeggarsaanis gumaachaniiru. Kanneen keessaa immoo kitaabni dhaloota ida'amuu isa tokkodha. Guyyaa eebba kitaaba kanaa irrattis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gurgurtaa kitaaba dhaloota ida'amuu irraa galii argamuun piroojektota bakka oolmaa dargaggootaa magaalittii keessatti akka ijaarsisaniif kantiibaa Adaanach Abeebeetti imaanaatti dabarsanii kennan. ክብርት ከንቲባ ይህንን መጽሐፍ በተለያየ መንገድ ከሸጡ በኋላ በሚገኘው ገቢ አዲስ አበባ ውስጥ ሁላችሁም እንደምታውቁት የነገው ትውልድ መዋያ kabajamoo kantiibaan kitaaba kana kallattii garaagaraan erga gurguraniin booda akka magaalaa Finfinneetti guddattoonni bakka itti burraaqanii taphatan dhabuun rakkachaa waan jiraniif galii kitaaba kana irraa argamu dhibbeentaa dhibba dirree ispoortii fi istaadiyeemii kutaa magaalaa keessatti akka itti hojjetaniif imaanaa guddaan dabarsee itti kenneera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeenis kitaaba dhaloota ida'amuu akka magaalaa Finfinneetti gurguraman irraa galii argameen piroojektota bakka oolmaa dargaggootaa 12 ijaarsisuun imaanaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed irraa fuudhan galmaan ga'aniiru. Yeroo darbe wanti ilaalle dirrichi sadarkaa isaa kan eeggate waan nuti hin fakkaanneef akka keessa deebi'amee ilaalamu taasisneerra. Amma isiniif mijataadha. Kan nuti isinirraa eegnus garee biyyaalessaafis ta'e isaa ol bakka buutanii akka taphattaniifidha. ወደዛ እንደምትሸጋገሩ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። Addis Miidiyaa Neetwork bakka oolmaa dargaggootaa fi dirree ispoortii galii kitaaba dhaloota ida'amuu irraa argamee ijaarames daawwateera. Daawwannaa taasise keessas dirree ispoortii guddattootaa kutaa magaalaa Boolee aanaa 2 bakka addaa Jaappaan imbaasii jedhamee beekamu isa tokko. Dirree ispoortii magaalaa Finfinnee kutaa magaalittii garaa keessatti ijaaramanii yeroo ammaa tajaajilaa jiranis kaayyoo qabameef milkeessaa jiru. Guddattoota dirree ispoortii kutaa magaalichaa garaa keessatti osoo taphatanii argine haasofsiisnes hanqina dirree ispoortii dur ture kan hiikameef ta'uu kaasuun daa'imman duuba isaaniif dhufaniif illee faayidaa guddaa kan qabu ta'uu dubbataniiru. መጀመሪያ የምንጫወትበት ሜዳ ብዙም ለኳስ አያመችም. jalqaba dirreen nuun irra taphachaa turre akka garaa keenyaa taphachuuf haala mijataan qabu ture. Bu'aa bayii fi teessuma lafaa mijataas hin turre. Kuni nuuf ijaaramuu isaatti baay'ee gammanneerra. Nuuf qofa osoo hin taane daa'imman nu booda dhufaniifillee kan ooludha. እንጫወተው ያው ከዚህ ይሄ ከመሰራቱ በፊት ብዙዎቻችን እየከፈልን ነበር የምንሰራው ደሞ kun nuuf ijaaramee haala akkanaan osoo banaa nuuf hin taasifamin dura dhaabbilee garaa keessa deemuun kaffaltiidhaan kan taphachaa turre. Kanneen humna isaa hin qabne ammoo daandii konkolaataa irratti taphachaa turan. Kun erga nuuf dhufe garuu tolaanis waan taphannuuf carraa guddaa nuuf uumeera. Hoogganaan biiroo dargaggoo fi ispoortii magaalaa Finfinnee obbo Balaa Dajan kitaabileen ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmediin barreeffaman tajaajila gama lamaa laachaa jiraachuu kaasanii guddattooti amma jiran dhaloota bor biyya gaggeessan qofaa osoo hin taane dhaloota seenaa raawwatan akka ta'aniifis tumsaa jira jedhan. ቀጣይ ትውልዱ ሀገር ተረካቢ እንደመሆኑ መጠን ሀገር ተረካቢ ብቻ ሳይሆን የራሱን dhalooti dhufaa jiru kun bor kan biyya gaggeessudha. Kana qofaas miti. Dhaloota seenaa darbeen aadatu qofa osoo hin taane kan seenaa mataa isaa barreessuu danda'u taasisuu keessatti piroojektootii kitaabilee dhaloota ida'amuun ijaaraman gahee guddaa qabu. Dhaloota naamusa gonfatee fi biyya ijaaruu uumuu keessatti gahee guddaa ni qaba. Galii kitaabaa dhaloota ida'amuu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed barreessan irraa piroojeektiin dirree ispoortii ijaarame inni kan biroon ammoo kana fakkaata. kunis egaa piroojeektii dirree ispoortii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 2 bakka addaa Jamoo Mikaayilii jedhamee beekamutti. Kunis egaa dargaggootii fi ga'eessoti hedduun kutaa magaalaa kana keessatti argamani yeroo ammaa sochiiwwan ispoortii garaa gaggeessaati kan isaan argaman.